Faayisaa Leellisaa oduun gaddisiisaa amanuuf nama rakkisuu muudachee jira. Hordoftoota chaayinaalii Odaa Star hundumti keessan guyyaa irraa Faayisaa Leellisaa maaltu mudate viidiyoo keessatti isiniif dhiyeessina. Kanaaf hordoftoota YouTube chaayinaalii Odaa Star hundumti keessan chaayinaalii kana subscribe godhaa isiniin jenna. Akkasumas like gochuu hin dagatina. Egaan hordoftoota chaayinaalii keenya Faayisaa Leellisaa oduun gaddisiisaa tokko mudate kun maalidha? Torban darbe lola humnoota mootummaa fi humnoota TPLF gidduutti adeemaa ture muummicha ministeera Dr. Abiy gara dirree waraanaa deemee ture. Faayisaa Leellisaas muummicha ministeera waliin nan hiriira jechuudhaan gara adda waraanaa Tigraay deemee ture. Erga deemee booda rukutamuu isaa miidiyaaleen hedduun kan akka CNN, BBC fi kan kana fakkaatan gabaasaa jiru. Miidiyaaleen biyyaa kan akka OBN fi miidiyaaleen mootummaa waan dubbatan tokkollee hin jiru. Faayisaa Leellisaa waraana mootummaa keessa nama tokkoon akka rukutame yeroo ammaa kana odeeffamaa jira. Wanti nama gaddisiisu Faayisaa Leellisaa waraana mootummaa rukutamuu isaati jechuudha. Egaa Faayisaa Leellisaa yeroo ammaa kana hospitaala keessatti argama jechuudha. Faayisaa Leellisaa waggaa 5 dura yeroo uummanni Oromoo cunqursaa keessa jirutti dorgommii Olompikii Riyoo irratti harka isaa wal qaxxaamursee didda agarsiisuun uummata Oromoo biratti dhageettii fi jaalatamummaa guddaa qaba ture. Dorgommii kanaas atileetii Keeniyaa Eliud Kipchoge taanuun sadarkaa lammaffaan xumuree ture. Viidiyoon kun yeroo Faayisaa Leellisaa Olompikii irratti harka isaa wal qaxxaamursu kan agarsiisudha. Und wenn du London gewinnst, mit Streckenrekordzeit wirst du automatisch kontrolliert. Aber wir wissen auch, es gibt unzählige Methoden. Tempo, was die laufen und es ist sogar drunter. Denn, und das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, Eliud Kipchoge ist die zweite Hälfte, der zweite Halbmarathon also, ist er gelaufen in 1:02:49. Das ist unter 3 Minuten Schnitt. Können Sie sich erinnern, liebe Zuschauer, sind Sie mal 1000 Meter laufen in der Schule vielleicht, 3 Minuten, wissen Sie, wie schnell das ist? Oder können Sie sich aufgestellt? Am Ende hat es nicht ganz gereicht für einen Weltrekord. Ihm fehlen gerade mal zu der Bestzeit von Dennis Kimetto gerade mal 6 Sekunden. Es sind die letzten Meter, 41,3. Der letzte Kilometer für auch Schießwettbewerbe stattgefunden. Da ist dann das Ziel, das sind noch mal 700 Meter, kerzengerade, aber dann wissen Sie alle, die Medaillen. Dann ist noch wer gezeichnet. Lilesa, das ist die große Überraschung. Bronze 2011, der erste Kenianer damals, der nach einer Medaille griff. Er wird Zweiter, er holt Silber. Der Äthiopier holt Silber in der Zeit von 2 Stunden 09:54, auch er bleibt noch unter 2:10. Und das größte Meisterschaftsdebüt, das liefert hier Galen Rupp. Er läuft hier mit 2 Stunden 10. Ergasii booda maatii isaa waliin biyyaa baqachuun Ameerikaa jiraachaa ture. Yeroo muummichi ministeera Dr. Abiy aangoo argatan gara biyya Itoophiyaatti deebi'ee dhufe. Uummannis Faayisaa Leellisaa gammachuudhaan ni simate. Ergasii muummicha ministeeraa waliin ta'uun suuraa hedduu fi masaraa mootummaa keessa illee waliin turaniiru. Faayisaa Leellisaa seenaa isaa kana hundumallee balleessuun uummata Oromoo ganee jira. Uummannis amma akkas jechuun itti qoosaa jiru. Ati luka ittiin fiigdu malee sammuu ittiin yaadduun qabdu jechuun itti qoosaa jiru. Wanti kunillee wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Namni lubbuun jiru seenaa isaa gaarii balleessuu danda'a. Seenaa isaa badaas immoo sirreeffachuu danda'a jedhe mitire gootichi artist Hacaaluu Hundeessaa. Egaan hordoftoota chaayinaalii keenya Odaa Star hundumti keessan viidiyoo kana like godhaa. Kooment irratti yaada qabdan nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Bakka nagaa turaa.